Ayyee daawwattoota keenya akkam jirtu kun Horn Conversationidha. Har'a haleellaa walitti fufaa Oromoo jilbeenfachiisuuf baname Horroo Guduruu fi Wallaggaa mata duree jedhu irratti dubbanna. Gidduu kana waan ta'aa jiru ta'eewwan nama suukanneessu kanii Horroo Guduruudhaa fi Wallagga Bahaa keessaa dhaga'amaa jiru hundi keessan kan argaa jirtanidha. Waan ta'e irra deebinee badaa isinitti muusaa hin nannu garuu madda rakkina kanaatii fi hiikkoosaa haasofna. Abbaan dhimma kanaas immoo eenyu kan jedhu maddeen garaagaraa caqafnee ragaa lafa keenyeetu dubbannaa jechuudha. Waan hundumaa caalaa immoo kaayyoon isaa maaloodha. Abbaasaa erga barree booddee kaayyoon waan kanaa maalii kan jedhu irraa haasofnaa. Waan kana irratti anaa wajjiniin haasa'uuf kan dhiyaatanii Profeesar Isqeel Gabbisaa fi waa'ila koo Dooktar Milkeessaadha. Dooktar Milkeessaa fi Profeesar Isqeel baga nagaan dhuftan. Galatoomi. Hayyee kallattiidhumaan mee wanta kanatti yoo seennee waan ta'aa jiru keessumattiyyuu gara Horroo Guduruu kanatti wanti ta'aa jiru waan qalbii namaa cabsudha. Hundi keessan kan argaa jirtanidha. Mee jalqaba irratti yeroo waan kana argitan egaa yeroo jalqabaatiif miti waan ta'eef irra deddeebi'ame wanti kun tasa dhumas hin dhabee dhumas qabaataa waan jiru hin fakkaatu. Maaltu isinitti dhaga'ame moo waan kana gaafa argitan? Mee Isqeel sirraa ka'u maaltu sitti dhaga'ame waan kana gaafa argitu amma irra deebiidhaan? Amma waan wanti kun ergi jalqabe naannoo sanatti ergi jalqabe waggaa 5 gara 6tti adeema gara Horroo Guduruu keessatti. Namni buqqa'u, namni ajjeefamu hamma Horroo Guduruuti gara naannoo Naqamtee Guttinii nama ga'utti hidhattoonni mootummaa ni gargaare achi ani ajjeesaadha turanii. Maaltu itti dhaga'ames jedhu sanarratti nama hadoocha wanta isaatu waan keessa deddeebi'aa ooluu fi waanuma idilee ta'ee waanuma guyyaa guyyaadhaan ta'u ta'eeti akka haaraatti illee nutti mul'achuu dadhabeera. Duuti namaas amma badaas nutti hin dhageessisu. Maaliif iyyattesi namni dhaga'u hin jiru, himattesi namni deebii kennu hin jiru, dirmatu hin jiru, kan eegu hin jiru. Mootummaatu dhaabbatee humna waraana mootummaatu dhaabbatee poolisii mootummaatu dhaabbatee hidhattoota dabarsee uummatatti naqaa. Mootummaatu hidhattooti isaa dhaabbatanii isa kaan immoo ofii isaa mootummichumatu malammalee hidhachiisee leenjisee biyya keessatti galcha. Sababa kanaaf bakka itti iyyattus hin qabdu, iyyattus kan dhagahu hin jiru. Dubbiin kun immoo keessuma deddeebi'ee naannoo Amuruu duwwaa miti. Gara Horroo Guduruu gara kaabaa Abbayya Gajjallaa lafa jiru qofaa miti. Gadi bu'ee hamma Guttinitti naannoo Naqamtee irraati kiiloomeetirii 30 irrattidha ta'a. Hin ture hin bubbulee giddu galeessa Gullisoo fa'itti kan inni ta'u. Iddoo kan biraattis amma fakkeenyaaf Amaaratti du'ee ka jedhanii namootuma Walloo irraa dhufanii nuti Amaaraa hin jenne garuu naannoo Amaaraa waan dhufanii fi Amaara jedhamanii ilaalamanii alaa waan dhufaniif Amaara jedhamanii ilaalanii garuu Musliimoota Oromootuma Wallooti kan dhumu. Lixa Shawaa kana keessattis akkasuma hin dhuma namni hidhattootaan inuma dhumaa numa ajjeefamaa kan akkasumatti hidhateetti galu. Wal waamanii nama 10 nama 9 ta'anii itti deemanii kan meeqa hojjetan jiru. Sanii fi waanuma idilee ta'eeti wanti kun waanuma nama dhibus waan namatti dhageessisus hin jiru. Hammam akka namaattu hammam akka nuti jijjiiramne bara kana keessa duuti namaa kan nama hin dinqine, namatti hin dhageessisne, nama hin suukanneessine boodatti deddeebi'uu dandeenya. Gocha suukanneessaan meeqa akka godhamu maaltu itti dhaga'ame isa jettu gabaabaadhaa fi maaltu akka haaraatti namatti mul'ataa si'anaa. Namummaadhaa baane warri lubbuudhaan jirru warra du'e miti. Warri lubbuudhaan jirru namummaadhaa waan baanee fi nuttuun dhageessisu amma nadhuma nuu ta'e qaama nuu ta'e oduu idilee ta'e sababa kanaatiif kanatu natti dhageessisee kanatu natti hammaate jechuudhaa fi nuutuu duunee dhaabiitti duunee hadoodnee homaa tokko gochuudhaaf akka hin dandeenye beekneeti
ittuma barreeffee waanuma keessa jiraannudha. Ittaana akkas ta'u waan namatti dhageessisu keessaa kanamatu natti dhageessisina. Milkeessa gaaffiidhuma wal fakkaata. Yeroo marsaa kana dhageessu gaa marsaa baay'eedha. Akka beennu maaltu sitti dhaga'ame? Anis akkuma Profeesar Isqeel jedhee si gubaa keessi gubaa saba guddaa taatee gartokkee kee buqqisanii gartokkee kee ajjeesanii akka fedhan godhanii haadha Oromoo boossisanii viidiyoo isaa ilaallee irraa yoo agartu si guba. Maa gochuudhuma dadhabee Oromoonii jetteetu si guba. Maa inni wanni kun harka tokkoon nu buqqisuun kun harka tokkoon nu ajjeesuun kun egaa tureera kan inni jalqabe akkuma jette Ittaana. Hin dhaabatu yoom dhaabata gaaffii jedhu sitti kaasa. Waan dhaabatus immoo miti wannichi. Hin gubatta keessuma kee gubataa hin gaddataa gaddan taane keessa galtaa akkuma Isqeel jedhe gatii hin qabnu bakka yeroo hunda boo'aadhuma jiraanna. Lixa Oromiyaatti hin boossa, kaaba Oromiyaatti hin boossa, kibba Oromiyaatti hin boossa, bahatti hin boossa, giddugalatti hin boossa, lafa jiru hundatti ma boossa. Du'aaf buqqaatiidhuma lakkooftaa si adoochaa jechuudha bakka akkuma amma jedhame amma namni kaan maaloodha wanni haaraa maaltu dhufee siin jedhuu danda'u. Warri garee mootummaa abaluu waan jedhamutu akkas godhe jedhu dafaniidhuma. Namni isaan gaafate iyyuu hin jiru waa'ee kana. Dafaniidhuma abaluu dhadhaniitu faanoo kana godhe siin jedhu maqaadhuma. Eenyu kana godhee namni isaan hin gaafanne. Garuu waa'ee nama du'ee sanaa hin gaddine waa'ee nama du'ee sanaa maaf du'a namni hin jenne haati hiyyeessaa maaliif akkatti dhaabbattee boossedhee namni dubbatu hin jiru mootummaa keessaa deeggartootuma isaa gabbaasaniitu abaluu kana godhe jedhu. Akka nama dhimma koommoo miti wannichi jedhanii dhuma sitti haasa'u isa kanatu baay'ee si guba yoo akkasumatti maaltu sitti dhaga'ame gaaffii jedhu. Egaa Oromoon difeensii dhabee akka kana ta'uunsaa ittisa dhabee akka kana ta'uunsaa baay'eedhatu nama gaddisiisa baay'ee qalbii namaa cabsaa. Kan barbaadame illee kanuma akka qalbiin hamileen Oromoo cabuu fi wanti ta'aa jirullee kanumadha wanti mul'ataa jiru jechuudha. Boo'ichi Oromoon boo'u homaa tokko iyyuu dhageettiis hin qabu abbaas dhabeera jechuudha.